Duu akkamitti majjaana hidhatuu dandeenya? Ijoolleen Yuunaayitid Arab Emireet keessa jirtan akkamitti mala salphaadhaan qarshii muraasadhaan daqiiqaa bitannee biyya haasa'uu dandeenya? Biyyaans daqiiqaa dirhama 10 daqiiqaa 30 akkamii haasa'uu dandeenya? Warroonni jettanii keessaan majjaana fa'aan na gaafattanii hin jirtanii yeroo tokko ani immoo yeroo dhabee viidiyoo isin hojjechuu dadhabe. Namoonni hedduun biyya jiru kanatti Yuunaayitid Arab Emireetis keessatti akkamitti boonasii yookiin akka bitannu hin beeknu. Kan fayyadamnu 5 kaardii, Hello kaardii. 5 kaardiin kun immoo yeroo mara hin bu'u jechuudha. Kan ammoo isin argisiisan afaan bu'aa. Viidiyoon kun akka nama bira gahu kompiilink sheer gochuu hin dagatinaa, akkasumas fooloo gochuu hin dagatinaa isin argisiisa jechuudha. Akkasumas tajaajila nuti kenninu kaargoo ta'es waan kamuu gara biyyaa ergachuu yoo barbaaddan nu dubbisaa. Akkasumas ijoolleen hiqaamaa yookiin ID baafachuu hajamtan yoo kafiila hajamtan maqaa kaampaanii keenyatiin isinii kennina. Isin heloo jechuu qofa. Lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 564552 gara barumsaatti isin dabarsaa. Namoonni biyya firii yookiin immoo qarshii muraasaan bilbilatu hajamtan viidiyoo kana hamma dhumaa ilaala. Achumaanis yuutuubii kiyya sirkaa tokko jedhu sabskiraayib naa godhaa. Galatooma guutuu isaa argattu yuutuubii keessa. Keenya 5 kaardii irratti 5 kaardiin birrii 15 daqiiqaa 30 garuu yeroo mara namaan bu'u bilbilli 5 kaardiidhaan kaardiin 5 kaardii guutamu sun jechuudha. Amma immoo kanarratti kan isin mul'isuu barbaade duu riichaarjii maan jechuudha. Duuma irratti guuttanii akkamitti qarshii 40 daqiiqaa 20 kan ji'a hidhachuu dandeessan jechuudha. Qarshii 20 daqiiqaa 60 wayii sa'aatii tokko jechuudha. Ji'atti keessaa dhuma taate yoo maatii keessa suutaan itti fayyadamte qarshii 20 illee si gahuu danda'a jechuudha. Mallaqa guddaa baasuuf maaliif kan isinitti himuu barbaade beektanii? Ijoollee natti dhiyaatan kastamara keessaa dirhama 110 micayyoo guutte takkatu jira jechuudha. Ofii kiyya ergeef jechuudha maatiin rakkisanii. 5 kaardiin kun yeroo baay'ee hin seenu nama mokkora. Namoonni gariin immoo 5 kaardii fi Hello kaardii guuttachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Barumsa kana irratti kan isin barsiisuu barbaadu mala salphaadhaan chaarjimatti guuttattanii akka isin guuttattaniif isinitti mul'isa jechuudha. Kan biraa ani kan arge hundumtuu ni qabana fakkaata. Ittisaalaatii illee qabaachuu danda'a. Garuu iddoo irratti mala salphaadhaan ni argattu jechuudha. Waan isin hubachiisuu barbaadu keessaa duun siimiin marti hin qabu maal akka ta'e hin beeku. Siimiin tokko ni dida. Namoonni duu qabdan immoo siimii keessaniin yaaluu ni dandeessanii jechuudha. Akkasii inshaallah gara barumsaatti isin dabarsaa. Viidiyoo kana akka obboleeyyiin keenya irraa fayyadamu koppii liinkii gochuu hin dagatinaa, akka nama bira gahu sheer gochuus hin dagatinaa. Akkasuma foolollee godhaa isiniin jedha ilmaan jaalala. Kana malees waan isin fayyadu viidiyoo kana yeroo hin hojjedha jedhee yaadee ture haalatu naa mijaa'uu dide jechuudha. Haala yerootiin biizii ta'e gara barumsaatitti isin dabarsaa. Na faana tura. Silaa silkii tokko keessa silkii makaan irraa isin argisiisa tureyyuu achi keessaa baasuu waan natti hin toliniif amma na faana bu'aadha. Sim waanii keessaa qaba. Sim waan irratti dhaa jechuudha bitachuuf. Urjii takka 35 murabbaa yoo goone nu dhufa jechuudha. Na faana bu'a. ID waan okay. Af meeqaffaa irratti to'atan jechuudha. Riichaarjii dhiiftanii daataa dhiiftanii afuraffaa irratti afuraffaa irratti to'atu jechuudha. Isa dabalataa Infinix minitii siidhaa kun bitachuuf jechuudha. Kun tokkoffama irratti to'atan jechuudha. Sani achi manziidha ji'a tokko barbaaddanii kan manziidhaani akkasittiin to'atanii kun asirratti dirhama 10 daqiiqaa
soddoma ka jaate beete suuta itti fayyadamtee jaan fayyadamuu dandeessa jechuudha. Dirhama 20 daqiiqaa 60 30 90 40 20 akkasitti mala salphaa kanaan itti fayyadamaa isinitti haa tolu obboleeyyan koo qaalii inshallah.